Akkam jirtan kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kabajnii fi jaalalli keenya bakka jirtan maratti sinaagoo jechaa oduu isinitti himaa oduu waliin ana jersoo wallooti. Ibsa ajajaa olaanaa ABO WBO uummata saamuu yakka olaanaadha jedhe. Bal'ina oduu kanaa akkatti aanutti isiniif dhiyaata. Uummata saamuu yakka olaanaadha. Ibsa ajajaa olaanaa ABO WBO waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n akeeka siyaasaa ABO qabatee uummata Oromoo cunqursaa fi saamicha jalaa baasuun darraagaaf bilisummaaf gahuun dirqama guddaa qaba. Gabaasa uummata keessaa Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaa keessaa nu dhaqqabaa jiru ammoo yakkamtoonni tokko maqaa WBO dhaachuun uummata keenya irratti saamichaa fi doorisa irraan gahaa jiraachuudha. Qaamni akka kana raawwachaa jiru kamuu kan WBO bakka hin buune ergamaa diinaa kan qabu sodoo mataa isaaf dhaabbate yookaan sirna dhablee waan ta'eef ajajaa olaanaa ABO WBO akka tarkaanfii fe'isu fudhatu hubachiisa. Saamichaa fi uummata irratti roorrisuun faallaa namuusa WBO fi aadaa WBO keessatti balfamaadha. WBO'n wareegama lubbuu kan baasaa jirus akeekaa eebbifama 10 Maayeetiiti. Warri gocha fokkotaa kana raawwatan wareegama WBO'n lubbuu isaa qaalii saba isaaf baasaa jirutti cilee dibuuf akka ta'e beekamaadha. Gocha uummata saamuu itti roorrisuu fi doorsuun ulaagaa kamiinuu WBO biratti kan fudhatama hin qabnedha. Waan ta'eef ABO'n gocha gosa kana raawwatamu ta'e ilaaluuf obsa hin qabu. Kanaaf ajajootni WBO naannoo keessa jirtan keessatti yakkamtoota saamicha uummata irratti geggeessanii fi uummata irratti roorrisan to'achuun akka seeratti dhiyeessitan yookaan tarkaanfii feesisu fudhachuun haqa uummataa akka eegdan ajaja olaanaa ABO WBO hubachiisa. Injifannoon uummata Oromoof 23 bara 2021 ajajaa olaanaa ABO WBO. Bilxiginnaan konkolaachistootaa fi konkolaattota gurguddaa namoota dhuunfaa humnaan Finfinnee keessaa qabuun meeshaa waraanaa fe'isuun gara waraanaatti guuraa jiru. Bal'ina oduu kanaa Umar Sabaan qindeeffate qaba. Bilxiginnaan konkolaachistoota fi konkolaataa gurguddaa namoota dhuunfaa humnaan Finfinnee keessaa qabuun meeshaa waraanaa fe'isuun gara waraanaatti guuraa jiru. Waraana Oromiyaa keessaa fi kaaba biyyattiitti waraana bilisummaa Oromoo fi TDF'n Bilxiginnaa irratti deemaa jiruun sirni abbaa irree Bilxiginnaan raafama keessa kan jirudha. Haala kanaan tiknii fi waraanni Bilxiginnaa magaalaa Finfinnee keessaa konkolaachistoota yookaan shufeerota konkolaataa gurguddaa kanneen akka konkolaataa wal harkisuu yookaan taasaabii fi kan magaalaa Finfinnee naannoo Qaallittii fi bakkoota adda addaatti bakka konkolaataan namoota dhuunfaa dhaabbatutti konkolaattotaa fi konkolaachistoota humnaan qabuun meeshaa waraanaa itti fe'uun gara kaaba biyyattiitti geessaa jiraachuun gadaa miidiyaa niitoorkii maatii konkolaachistootaa irraa odeeffatee jira. Abbootiin qabeenyaa konkolaataa gurguddaa kanneen qabeenya waggoota hedduuf itti jooranii bitatanii tiknii fi waraanni Bilxiginnaa fedhii isaanii malee humnaan jalaa fudhatee itti fayyadamaa kan jiru yoo ta'u qabeenya isaaniif wabii homaa akka hin qabne yaaddoon dubbatu. Maatiin konkolaachistootaa yaaddoo guddaa keessa jiraachuu nuuf himuun haalli itti qabaman yoo gaafannu bakka konkolaattota dhabanii turanitti tiknii fi waraanni Bilxiginnaa uffata siviilii uffachuun eeganii humnaan qabanii fuudhanii deeman jedhu. Konkolaachistoota fi konkolaataa namoota dhuunfaa kanatti Bilxiginnaan afaan qawween meeshaa waraanaa itti fe'an gara kaaba biyyattii Affaar, Awaash fi bakkoota adda addaatti geessaa jiraachuu odeeffanneerra. Lubbuu konkolaachistoota fi qabeenya abbootii qabeenyaa kanneen fi wabiin kan hin jirre yoo ta'u fedhii isaanii malee dirqiin gara adda waraanaatti geeffamanii du'aaf jireenya gidduu jiru. Erga lolli kaaba biyyattii jalqabee Bilxiginnaan konkolaataa namoota dhuunfaa hedduu humnaan itti fayyadamaa kan jiru yoo ta'u konkolaataa uummataa deddeebisanii baasis tajaajila uummataa dhorkuun waraana ittiin deddeebisutti argamu. Sababa kanaan tajaajilli geejjibaa qaxxaamura biyya kanaa baasiin kamuu adda cituusaa uummanni rakkoo keessatti argamu. Sirna eebba waraana adda bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibran Soddon Booroo guyyaa har'aa jechuun 24 bara 2021 eebbifamaa oolee milkaa'ee jira. Bal'ina oduu kanaa dabalataan akkatti aanutti isiniif dhiyaata.
Sirna eebba waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibran Soddon Boorootti guyyaa har'aa geggeeffamaa ooleera. Eebbi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibran Soddon Booroo eebba jajjabee irratti geggeeffamuun baga gammaddan baga gammannee isiniin jecha eebbi kun gaafa sadaasa 24 bara 2020 takka eebba kana irratti argamuun kan geggeessaa ture jaalnadhii Oromooti. Eebbi kun marsaa bilisummaa Oromoo yookaan eebba imala gara Finfinnee jechuun ibsame. Eebbi kun akkas jechuun eebbifame horaa bulaa deebanaa kun kan xumura bilisummaa Oromoo teenye ni bilisoomti jechuun eebbifame. Eebba kana irratti eebba alaabaa baasuun kan godhaa ture ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibran Soddon Booroo Jaldiban Gurraachaati. Jaldiban Gurraachaa ammas irra deebiin baga eebba jajjabee zoonii kibbaa geessan jechuun alaabaa yookaan faajjii bilisummaa baasuun goolabee jira. Galaana Diimaa irratti humnoonni galaanarraa Israa'el Emireetii fi Bahareen yeroo jalqabaatiif guyyoota muraasa dura shaakala waraana waloo doonii waraana Ameerikaa waliin taasise. Bal'ina oduu kanaa Sayyidawwee waan qindeeffate qaba. Galaana Diimaa irratti humnoonni galaanarraa Israa'el Emireetii fi Bahareen yeroo jalqabaatiif guyyoota muraasa dura shaakala waraana waloo doonii waraana Ameerikaa waliin taasisan. Shaakalli kun shaakala waraanaa madhee humna qilleensa gammoojjii kaabaa magaalaa Eelaatitti ji'a darbe gaggeeffame hordofuun kan gaggeeffame yoo ta'u, shaakala kana irratti xiyyaaronni Israa'elii fi kan biyyoota biroo 7 wajjin itti hirmaataniiru. Shaakalli waraanaa akkasii dhaamsa Iraan dhiyeenyatti shaakala waraanaa guddaa gaggeessiteef akeekkachiisa dabarsuuf yaadameeti jedha. Haa ta'u malee shaakalliin kun yeroo lammiileen Israa'el hedduun isaanii biyyi xiqqoon kun qofaa ishee tarii haleellaa waraanaa gabbisa niikulerii Iraan irratti raawwachuuf dirqamti jedhanii yaadda'anitti. Mootummaan Israa'el doolaara Ameerikaa biliyoona 15 ta'u waraanni Israa'el akka buufataalee niikuleraa Iraan haleeluuf qophaa'aniif jecha ramadeera. Amma guyyaa guyyaatti qondaalonni waraanaa fi siyaasa biyyattiirraa akeekkachiisni kennamaa jira. Qondaalli tika Israa'el gameessi tokko akkas jedhe Israa'el Iraan waliin waraanatti seenuuf fedhan qabdu taatulleen Iraan akka meeshaa niikuleraa qabaattu hin eeyyamnu jedhe. Itti dabaluunis qondaalli kun ifatti Iraan sagantaa gabbisa niikuleraa ishee itti ufufteetti kanaaf nuti tarkaanfii waraanaa dabalatee taatee fi filannoo jiru hundaaf qophaa'aa jirraa jedhe. Raashiyaan doonii waraanaa Biriitishitti dhukkaaseettus UK'n soba jette. UK, US fi Awustiraaliyaa waliin ta'uun Chaayinaa ofirraa qolachuuf walii galan. Suudaanii fi Masriin shaakala xiyyaaraa waraanaa eegalan. Doorsifni waraanaa kun kan dhagahame mariin Iraanii fi biyyoota jajjaboo addunyaa shawwalii walii galtee niikuleraa bara 2015 deebisuu yaadame Oostiriyaa Veenaatti sadaasa 29 bara 2020 takka wayita eegalamuuf jirattudha. Waliigaltichi Iraan sagantaan gabbisa niikuleraa biyyattii daangessuun qoqqobbii sadarkaa idilee addunyaa gartokkee wayita irra kaafamutti biyyattiin buufataalee gabbisa niikuleraa to'annoof banaa akka gootu taasisa. Waliigaltichi pirezidaantii duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin bara 2018 diigame yoo ta'u Israa'el diigumsa simatteetti. Wayita marii marsaa haaraaf guyyaan qabame kanatti Iraan yuuraaniyeemii parsantii 60 qulqulleeffame kiiloogiraama 25 akka qabdu ibsitee humna boombii niikuleraa tolchuuf barbaachisu qabdi. Teheraan gabbisa niikuleraa nageenyaaf akka barbaaddu ibsuu itti fufteetti. Sirumaayyuu ogeessi Iraan akka eeretti yuuraaniyeemiin sadarkaa olaanaan qulqulleeffame kan biyyoota boombii niikuleraa hidhatan qofattu qaba. Qondaalli tika Israa'el biyyi Iraan yeroo kamiyyuu caalaa boombii niikuleraa tolfachuutti dhiyaachaa jiraachuu akeekkachiisan. Dhugaan kun dhiibbaa gama nageenyaa guddaan biyya Israa'el irratti qabaa jedhan qondaalli kun. Humni ittisa Israa'el akka tilmaametti Iraan kan raawwatte taanaan biyyattiin hammana yuuraaniyeemii niikuleraa tokko tolchuuf oolu ji'a tokko keessatti kuufachuu dandeessii jedhe. Meeshaa waraanaa akkasii hojjechuun baaruuda fiixee misaayiloota pilaastikaa irratti maxxanfamuu barbaachisa. Kunis yeroo hangamii akka gaafatu tilmaamuuf rakkisaa ta'ullee ogeeyyiin ji'oota 18 hanga 24 gaafataa jedhu. Israa'el biyya meeshaa niikuleraa qabdi jedhamee yaadamu yoo taatu imaammata itti yaadanii qabachuuf dhiisuu ifoomsuu dhiisuu qabdi jedha. Gama biraatiin Iraan Israa'el biyya ta'uu isheef beekamtiin kennine. Ameerikaa fi biyyoonni Araboota naannoo Gaalfiitti argamnii fi hariiroo Israa'el cimsachaa jiran Iraan boombii niikuleraa qabaattuu hin barbaadanii jedhan. Biyyoonni kunneen sadarkaa kamiin bu'aa isaaf jecha waraana irratti duubatti akka harkifatan garuu ifaa miti. Gorsaan dhimma nageenya duraanii Israa'el Yaakoob Amdiroor yeroo jalqabaatiif yaaddoo niikuleraa ibsan. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattaniidha. Qophiilee madda nageenyaaf waliin turtii gaarii.